Akkam jirtu faamilii onlaayinii irraatiin maallaqa hojjechuu ni barbaaddu? Investimentii tokkoon malee, hojii humnaa tokkoon malee, akkasumallee beekumsa qabaachuu tokkoon maleetti bilbila harkaa qabdan qofaan akkamittiin hojii onlaayinii akka argachuu dandeessan yookiin immoo onlaayinii irratti akkamittiin akka maallaqa hojjechuu dandeessan guyyaa har'aa isinitti argisiisa. Har'a waa'ee appilikeeshinii Haifaamii jedhamu maallaqa hojjechuuf yeroo ammaa kanatti namni baay'een kan itti hojjechaa jiru yookiin immoo kan itti yaa'aa jirudha. Appilikeeshiniin kun akkasumallee maallaqa sirriitti kan kaffaludha. Akkasumallee yeroo keessan isiniif qusachaa namoonni baay'een icciitii kana dhoksanii ofii isaaniitiin ni fayyadamu. Akkasumallee namoonni baay'een wanta viidiyoo kana keessatti isinitti himu hedduun isaanii isinitti himani. Ani garuu har'a akkaataan ofii koo ittiin hojjedhu jalqabaa kaasee hanga xumuraatti osoo waan tokko hin dhoksin kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Akkasumallee xumurarra immoo akkamittiin akka maallaqa hojjettan achirraatii akka baafachuu dandeessan kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Carraan kun amma jira garuu bor jiraachuu dhiisuu waan danda'uuf haga daqiiqaa muraasaaf qofa na waliin turuudhaan viidiyoo kana laayik godhaatii jalqabaatii hanga xumuraatti ilaalaa. Waan isiniif hin galle jiraate immoo koomentii jalatti na gaafadhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Appilikeeshinii kana argachuuf linkii diskiripshinii booksii jala isiniif kaa'e yookiin immoo koomentii jalqabarra isiniif kaa'e fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo gara telegiraamii keessanii dhufuudhaan telegiraamii jalaatii argachuu ni dandeessu. Chaanaalii kiyya warra hin qabne kiyyaa teek jettanii sarchi gochuudhaan chaanaalii kana yeroo argattan poostii kana irratti linkii isaa argattu. Aappii buufachuuf daawulood kan jedhu bakka kana jira. Daawulood kan jedhu irratti tuqxanii kaatanii appilikeeshinii kana buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo jalqaba dhuftan maal gootu haala kanaatiin isiniif dhufa. Erga inni haala kanaatiin isiniif dhufee booddee maal gootu Google Login kan jedhu ni filattu. Sana booddee Google Login erga filattanii booddee iimeelii isin bilbila irraa qabdan hunda isiniif tarreessa. Iimeelii barbaadan as keessaa filachuudhaan tokko irratti ni seentu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Jalqaba irratti neem kan jedhu jira. Maqaa keessan kan barbaadan guutuu dandeessu. Bakka kanatti maqaa keessan jijjiiruu ni dandeessu. Kana booddee jender jedha. Meelii fi fiimeelii keessa kan barbaadan guutuu. Bakka kanatti ishee kana dubbisuu qabdu. Cannot be changed after registration jedha. Erga register gootanii booddee jenderii keessan yookiin saala keessan jijjiiruu waan hin dandeenyeef saala keessan dhiiraa fi dhalaa jalqabumarra filachuu qabdu jechuudha. Kana booddee birthday kan jedhu jira. Asirraati guyyaa fi bara dhalootaa keessanii erga guuttanii booddee konfirm ni gootu. Kana booddee maal gootu complete kan jedhu tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Okay, haala kanaan erga dhuftanii booddee jalqaba maal godha coinii isiniif ni kenna. Akka isin kileem gootan kan isin ajaju bakka kana ni jira. Isarratti kileem gochaa ni deemtu. 0.1 irra gaafa isin bakka kanaa keessan withdrawal jedhee withdraw akka isin gootan isin ajaja jechuudha. Akkamittiin akka withdraw gootan isinitti nan argisiisa jechuudha. Amma akkamittiin akka hojjettan maal hojjechuu akka qabdan tokko tokkoon isinitti nan argisiisa jechuudha. Jalqaba maal gootu bakka kanatti play meets kan jettu jirti. Recommend kan jettu immoo bakka kana jirti. As keessa dhufuudhaan maal gootu bakka kana ni dhuftu jechuudha. Erga dhuftanii booddee adda warra jettu kana nama 5 guyyaa guyyaatti nama 5 adda gochuu qabdu. Sana booddee maal gootu namoonni isin addi gootan sun yeroo isan isiniif deebisan maal godha bakka kanatti isiniif ni kaa'a jechuudha. Still kan jettu bakka kana kun akkuma argitan still kan jettu ni dhufti. Ishiirratti yeroo isin tuqxan coinii isiniif ni kenna jechuudha. Coiniiwwan garaagaraa akka isin argattan isin gargaara. Kanaaf addi nama gochuudhaan maal gootu coinii garaagaraa argattu jechuudha. Kan biraa maaltu jira? Bakka kana keessa dhuftanii room kan jettu jirti. Roomii banachuu ni dandeessu. Namoonni roomii banachuu barbaadan yookiin immoo roomii garaagaraa join gochuu ni dandeessu. Bakka kana mallattoon ida'uu ni jirti. Al tokko bakka kanarratti yeroo tuqxan bakka manaa kanarratti roomii banachuuf wantoota isin barbaachisan bakka kana ni jiru jechuudha. Roomii banachuudhaaf faamilii join gochuu qabdu. Akkasumallee coinii 2000 qabaachuu yookiin immoo level 3 seenuu qabdu jechuudha. Ishii kana coinii 2000 yookaan qabaattan ta'e level 3 yoo gahuu baattan illee maal ta'a roomii banachuu ni dandeessu. Roomii kana banattanii immoo kun akkuma argitan wantoota garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha. Daayimandii ni argattu, coiniiwwan garaagaraa ni argattu. Daayimandii sana gara doolaaraatti jijjiirtanii baafachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha roomii banachuun. Namoonni coinii eessa arganna akkamittiin coinii arganna jettanii wanni gaaffii isinitti ta'uu jiraate immoo laayivii waan qabnuuf appii kanarratti laayivii waan qabnuuf isinitti argisiisuu ni danda'a. Maal gootu laayivii keenya dhufuuf bakka xiyyaan isin argisiisu kana bakka mallattoo sarchii kanarratti al tokko tuquudhaan maal gootu lakkoofsa ID'n iskiriinii irra isiniif kaa'u ID kan inni galchitu 26 37 38 jettanii sarchii ni gootu. Kana booddee kiyyaa jedhee haala kanaan isiniif ni dhufa. Kana booddee bakka kana dhufuudhaan join ni gootu jechuudha. Gara olii kanarratti maaltu isiniif dhufa mallattoo joinii kan qabdu jirti. Mallattoo libbii taate
iddoo kana ofirraa qabdu jirti ishee al tokko tuqxanii join gochuu ni dandeessu. Kana booddee maal ta'a gaaffii barbaadan gaaffiiwwan garaagaraa na gaafachuu dandeessu. Akkamittiin akka appilikeeshinii kanarratti hojjetamu, akkamittiin akka maallaqni dabalataa argamu, akkamittiin akka ruumii banattanii fi wantoota apdeet ta'an tokko tokkoon waan isinitti argisiisuuf dhuftanii join gochuu hin dagatina isiniin jedha. Akkasumallee kan biraa maaltu jira bakka kanatti bakka itti levelii keessan guddifattanidha. Bakka kana levelii keessa yeroo hundumaa seentanii levelii keessan guddisuu ni qabdu. Akkasumallee bakka kanatti maaltu jira ishii kana mallattoo raayitii kana haga isheen xumuramtutti bakka kanatti maal gootu irratti tuqxanii booddee duubatti ni deebitu jechuudha. Kooniiwwan garaagaraa isiniif ni kenna. Bakka kanatti kun akkuma argitan doolaara 0.05 naaf kennee jira. Baalaansiin kun amma kun akkuma argitan doolaara 3.86 dha. Yookiin bakka kana deebi'ee al tokko as deebi'u immoo doolaarri kun ni dabala jechuudha. 86 kan ture amma 91 ta'e jechuudha ishee amma argadheetiin. Haala kanaatiin doolaara keessanis guddifachaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee kan biraa maal isinitti agarsiisa faamilii banachuudhaaf bakka kana faamilii kan jettu jirti. Faamilii kan jettu kana dhuftanii faamilii banachuu dandeessu. Faamilii banachuurra garuu roomii banachuutu isin fayyada. Kan biraa maaltu jira bakka kana wizidiraawal kan jedhu keessa yeroo seentan kan yeroo isin onlaayinii irra hin jirre ofii isaa kan isiniif hojjetu ashaangulliitii bitachuu ni dandeessu. Bakka kana erga dhuftanii booddee bakka kana wizidiraawal kan jedhuu fi shoop kan jedhu jira. Shoop kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee housekeeper 7 days kan jedhu 0.5 USDT dha. Ishee kan al tokko redeem gottanii tuquudhaan yeroo hundumaa bakka isin onlaayinii irra hin jirretti akka inni isiniif hojjetu gochuu ni dandeessu. Kunoo bakka kana akkuma argitan 4 days dha. Guyyaa 4 hafe kan koo xumuramuuf haga guyyaa 4tti ofii isaatii naaf hojjeta jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii baafachuu ni dandeessu. Kan biraan maaltu jira bakka kanatti suuraan namaa kan arguu dandeessu. Isin kana maal gootu taap yeroo isin gootan maal godha kooyinii walitti isiniif qabaa deema yookiin immoo gold kooyinii walitti isiniif qaba. Ishee kana taap gootanii kooyinii keessan guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan maaltu jira namoota afaan ad pileemitii gochuudha. Namoota ad pileemitii sin godhan immoo deebisuufidha jechuudha. Kan biraan maaltu jira ruumii keessa galtanii daayisii taphachuudha. Daayisiin bakka kana ni jirti. Daayisiin bakka kana ni jirti. Daayisii kana seentanii maal gootu taphachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee bakka kana yeroo dhuftan beeksisonni garaagaraa ni jiru. Bakka kana ishee kana maal gootu daddabarsuudhaan gold rush kan jettu bakka kana jirti. Al tokko achi keessa ni seentu. Kana booddee namoota leeveliin keessan leeguu leevelii 40 ol gahu baay'ee isin fayyada. Kun leevelii tokkootii qabee bakka kana ni jira. Leeveloota as jala jiran hunduma isaanii maal gootu seentanii irratti tuqaa al tokko irratti tuqxu. Kana booddee konfirma kan jettu bakka kana jirti. Konfirma gochaa ammas leeveltuun ni dhuftu. Konfirma gochaa deemtu jechuudha. Haga xumuraatti konfirma gochaa deemtu. Kana booddee kooyinii fi akkasumallee giftii garaagaraa isiniif ni kenna. Kooyinii sanaa fi giftii kana akkamittiin akka fayyadamtan immoo laayivii irratti waan isinitti agarsiisuuf dhuftanii laayivii kana irratti hirmaachuu hin dagatiin isiniin jira. Amma xumurarra immoo erga haala kanaan hojjettanii akkamittiin akka maallaqa keessan baafachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Maallaqa keessan baafachuuf maal gootu bakka kanaa wizidiraawal kan jedhu jira. Al tokko sana tuqxu. Gaafa jalqaba seentan bakka kanaatti 0.1 jedhee akka isin baafattan isiniif ni kaa'a jechuudha. Kan koo 0.1 sana baafadheen jira. 0.3 kana naaf kaa'ee jira jechuudha. 0.3 kana kan isin baafattan gaafa guyyaa torbarra geessan ofii isaatii akka isin baafattan isin ajaja. Bakka kanaa immoo kun doolaara tokko akkuma argitan gaafa guyyaa 30 seene guyyaa 30 faarratti doolaara tokko kun allookii naaf ta'a ofii isaatii naaf banama jechuudha. Akka barbaaddan irraa baafachuu dandeessu. Kana baafachuuf maal gootu 0.3 kana al tokko irratti ni tuqxu. Doolaara 10 irra yoo geessanis bakka kanatti doolaara 10 irra tuqxanii wizidiraw jechuu dandeessu. Kanaaf amman 0.3 kana nan baasa jechuudha. Al tokko erga irratti tuqee booddee maal godha bakka kana wizidiraw kan jedhu jira. Al tokko isarratti nan tuqa. Kana booddee ergan haala kanaatiin tuqee booddee maaltu jira USDC jedha bakka kanatti kun akkuma argitan neetworkiin immoo bakka kanatti kun akkuma argitan barraa'ee jira. ERC20 base kan jedhu bakka kana jira. ERC20 base kan jedhu jira. Neetworkii isa ni fidu jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka argattan Binance kiyya seenin isinitti argisiisa. Isin waaleetii kamiyyuu taanaan kan fayyadamtan yoo ta'e akkaataan isinitti argisiisutti seentanii baafachuu dandeessu. Gara Binance keessan erga dhuftanii booddee maal gootu yookiin immoo waaleetii kamiyyuu haa ta'u waaleetii keessan erga dhuftanii booddee receive kan jettu tuqxu yookaan anas immoo add funds kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee erga haala kanaan dhufee booddee on chain kan jedhu isin gaafata. Binance irratti waaleetii tokko irratti isin gaafachuu dhiisuu danda'a. Ni tuqxu jechuudha.
Kana booddee maal gootu bakka mallattoo searchii kanarratti USDC jettanii searchii ni gootu. Bakka xiyyaan isin agarsiisu kana haala kanaatiin USDC jettanii searchii ni gootu. Kana booddee haala kanaan isiniif ni dhufa jechuudha. ERC20 kan jettu kana cheekii gootu al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee adreesii isiniif kenname koppii godhattanii gara waaletii keessatti yookiin immoo gara haayifaamiitti ni deebitu. Erga deebitanii booddee maal gootu adrees kan jedhu bakka kana jira kaardi nambar kan jedhu kanarratti al tokko gadi qabdanii kaatanii peestii irratti gochuu ni dandeessu jechuudha. Erga haala kanaan peestii gootanii booddee maal gootu gara gadiitiin confirm withdrawal kan jedhu jira al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee confirm ni gootu. Yeroo tokko haala kanaatiin isin gaafachuu ni danda'a. Gootu authentication kan jedhu jira al tokko isarratti tuqxanii kaameraa fuuldura keessan akkasiin kaameraa kaatan yookiin fuula keessan cheekii gochuu danda'an akkasiin nama taatan akkasiin roobootii hin taane adda baasuudhaaf jechuudha isan ni guutuuf jechuudha. Kana booddee gara gadiitiin authenticate kan jedhu jira barreeffama kana dubbistu barreeffama kana erga dubbistanii booddee authenticate kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti akka isin dubbistan isin gaafata. Kana booddee I have read understand and agreed kan jedhu jira isa ni tuqxu. Kana booddee allow ni gootu. Amma fuula keessan itti buttanii akka fuulli keessan argamutti wanta inni isin ajaju hunda ni gootu. Kana booddee haala kanaatiin verifying nuun jecha jira. Amma kun akkuma argitan pass nuun jedhee jira jechuudha. Kanaaf confirm kan jettu gara gadiitiin ni jirti. Al tokko ishee ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maal goona irra deebinee withdraw ni goona. 0.3 kana withdraw ni goona. Kana booddee kaardi nambar kan jedhu kanarratti al tokko gadi qabnee kaane peestii ni goona. Achi confirm withdrawal kan jedhu jira isarratti ni tuqna. Ammas confirm ni goona. Adreesii kanaan akkaawuntii kan biraatti kan irra withdraw waan godhee jiruuf na didaa jira fakkaata. Amma adreesii kana akkaawuntii kan biraarraa yookiin OKX fi kan biraarraa fidadha jechuudha. Amma OKX kiyya seeneen jira. OKX kiyya keessaa immoo deposit gochuudhaaf yookiin adreesii kiyya fudhachuuf maal godhaa deposit crypto kan jedhu bakka kana jira al tokko sanan tuqa. Kana booddee gara olii irratti USDC jedheen search godha. USDC jedhee erga search godhee haala kanaatiin naaf dhufa al tokko irratti nan tuqa. Kana booddee haala kanaan naaf dhufa maaliin filadha? Ethereum ERC kan jedhu bakka kana jirti al tokko isheen filadha. Kana booddee adreesii kiyya bakka kana koppii nan godha. Ergan koppii godhee booddee gara pilaatfoormiitti nan deebi'a yookiin immoo gara haayifaamii deebi'eetiin bakka kanatti peestii nan godha jechuudha adreesii amma koppii godhe. Kana booddee konfirm nan jedha. Kana booddee submitted nan jedhee haala kanaatiin naaf dhufee jira jechuudha. Check withdrawal records kan jedhu jira al tokko irratti nan tuqa. Kana booddee processing naan jecha jira haga inni xumuramutti obsaan nan eegaa jechuudha. Wanti isiniif hin galle jiraate immoo koomentii jalatti na gaafachuu hin dagatina. Akkasumallee maatii chaanala keenya warra hin taane subscribe gochuun maatii chaanala keenya ta'a. ID asirra isiniif kaa'ee jiru kanaan immoo koottaatii waliin gaaffii wanta isiniif ta'e hundumayyuu na gaafachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti goodbye.